الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اينيرا اينيرا تعرفني يا دود؟ انا ما يدورا يا دور انا ما كنت بزاجر ورا كويس لبون ما جرتا كم من غيره كيف تجي الحمد لله كم ما انت ناتك كم جرتا نيرا ما تكو نارو كوبا ايا oromo bire jira oromo bikka hunda haa baayattu haa jiraattu jaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في هرتوتا خينيا أريادون متى حرامي إيسا كبير كبير تجرا أما تكو دورو نابل بله أي تناكدتين سيدي بسان جيني مالي في كاميرا خاده غمچو أكما غد خيار نوجي قدتن تي غمچو تياس نوجي قدتن جچوفين كاميرا خايته جرا أبدي بخليفان yaado barbaanne janii kuba gartanitti nooli khannee fi ni barbaanne janii bikka inni jiru baasnaa janii bikka sanni beekajee abdi khee khute eega guyyaa lama kuno bilbilli isaanii hin dalagu yaadoon isaan quban qabu ichiraa baafateeti jira eegaan ichiraa bee deemuu dadhabeeti nama biro oromoo biro goree bilbila taraamis hin dawwalini ji ammanatti dawwalee eega isaan deeman inni dawwalee wal quban qabana amma yoo ijoolleen tun badara yaadoo aara yaadoo itti bahan illee qabanii hidhamtee aare yaaddo sariyo tiban le himbeene kono bilbili sari guyyaa lama cufaa jira kono yaaddo richi beeti jira jee na biran geenye male na bilbile jira ammo abdi fi khalifa nagarre hedduu rakkoo keessa jira maantara khara yaaddo tin gammachuun qaba maalif ammallee isaaniif jecha rakkoo seenuu kijanoolu maalif yaaddoon beef jecha yoo isaan ammaantara deemanii rakkoo seenan rakkoon jira rakkuma du'aayin abgaraan jaa warri na bira dhaabbatanii na jajjabeessitan kara imootiin kara waatsaappiin karuma hundaanu namni eessarra geesse maalirra geesse yaaddoon eessa gee jettanii na jajjabeessitanii na bira dhaabbatanii galatoomaan isiniin jaa oromootiya baay'eedhaan isin galatoonfadhaa galatoomaa ulfaadhaa mallee itti dawwaleetiin sagalee isin dhageessisaa waan bikka inni jiruuf waan inni keessa jiru walumaan hubannaa ani xiqquma dubbiseetiin raacife kaamera kanaafin kaayedde daawwattoota kayya kuno ammatti bilbiluu deema nafaana tura hello الو السلام عليكم وعليكم السلام اينيرا yaaddo naan barbaade yaaddo si bira jiru اينيرا ani haadha mana isaati haadha mana isaati haadha mana yaaddooti انا ما يدورا atau kaji dah kuno jadi meetta kanne ye ya do orang makin hidup saja orang boleh sebut hello hello assalamu alaikum waalaikumsalam waya alla lubun ma jirta akkamina gaara alhamdulillah sagal mate tana dhagoofu hedduu waan guddaadha akkami ammaan tanaate akkami jirta jira amma xiqqoo naaru dhukkuba ayya jira ijoollee oromoo bira jirta amma jara biraa akkami ba'uu dandeesse jira harkaa beetiin jira ijoolleen fayyaa qabu ijoolleen fayyaa qabdi isin hunduu hundinuu fayyaa qabnaate ammaan tan akkami jirta akkami jara harkaa baate bikka fagoora isaanirraa jirta moo isaanitti yoo jirta jara harkaa baaterraa si harkachuu hin danda'anii ulii uffata siraayitiire imaamaa wayisaafaa uffatte ayyee akkami dhufuu deemta ammaan tana maalirra jirta amma ijoollee saniitu si ol fidamoo akkami dhufuu dandeessi akkanuma taarifa deemutti dhufa qabna ati naguma qabda bikki takka bikki si dhukkubdu hin jirtu yaani fayyaan baatamii nagayaan amma lubbumaan eega baate umaati bikka si dhukkubdu fi kan hundaa kama si geessina galatoomtu ijoolleen tunis namticha maa gala kibna namticha asumatti hidhaa jira bar ijoolleen hin jirtu si barbaada kutan abdii fi
خليفات سبربادو كتي عبد مقاتو نبرة جرا أبدي في خليفة نسير أربعة مقدار ويان أسنتينيو خلاص أسي سجدنا خسارة سنين يسمى سن بكيني جروديني بربان جنيتي دبيا كنو نقولي ما كنو أمي كسي بربادو كتم بالبلي ساري الراب خليني مدلو بكما سن ديني يسمى جتا كادو تكاجراتو جنيتي نبرة تتاو ددني وصوني سان دور كون ولينا رافرتني ختني دافي تي بلي أدين كده سنة كلا بالبلي دلقو بر بالبلي ساني دلقو كنوي كم من تجور عليه أمانين بيخونو بالبلي ساني دلقو إذا خلاتي كتاي رجال بالبلي قارن ما وجد إنه جت بالبلي ساني دبيا تنجرا نمت كمان كده كيف نقدر ندوه namticha irraa maal fedhe eeguma eegaatummaa lubbuun baate namtichi yoo fedhe adii mukeeti maali inni sarraa fedhan eegumatti nagaa innaa baate. Namichi gadi dhiisee itti beekan jira akka uraatti fudhatu kanatti irraan banee ura. Eegumaati lubbuun naa baatee nagaan yoo anuma bira geesse an namticha irraa hin dalagaan. Namichi gadi dhiisee itti beekan. Mi'aatummaa rabbi nagaan si'aa fiduute amma ijoollee isaanii rabbi nagaan natti haa deebisu. Namticha irraa maal feetaa midantuma isaati kasaaraan naqa kun haa deemu. Ani namticha kana illaanu maallaqa itti fixadhe an kasaaraa isaan danda'u takka abdii faattu meetiin maakama isa keessaa takka deemeetiin isa maal godha. Kasaaraa isaan danda'u ammaa ta'ee horfitanii ni jeeftaate qaalicha kun aanan irraa deemu atumaa rabbi nagaan natti haa fidu laalan kan hin barbaadu. Atummaan nagaan ilmaan kan keessa deemuu malee qaalicha irraa waan hin faruun qabu. Intalli isaa mul'anne. Meeris mee agumatti na bira bitasi mantalo saaltu baate intaltini baate duraanii si bika kaya nama intala dhokaysa bika bira kaya taa'u jiraani. Isaa tokko jee. Meettuma dhiisi mee tanaati. Hogguma na bira dhuftee bal'ina anaa sooyina. Kaane an dhufee mana seenutti namti san gadandhiise. Meetummaa rabbi nagaan si'aa fi duuti nagaan atummaan kootu mee. Amma qabee mana keessa taa'u jireenyi ni hiikani. Harkaa miila hiinee taa'u jirare. Nyaata hojii tukan. Nyaata alma darbinaaf. Afaan nyaata afaan nyaata. Afaan nyaatu somi qabee afaan nyaatu jennee itti dhiisne nyaata eenyutu itti kana sila nyaata nuti daleetu isaati nyaata isin nyaachisna. Yoo isaan qabu mana rakkoon guddaa sadi kan nama ana barbaadu jecha aarsaa kaffalee manaa ba'e nama mana kamitti duuba isaan kan ati dhiisee ati tol deemu. Isaan asi dhiisee bikka isaan jiran bee taate koo turee waliin barbaanne isaanis immoo atuu eega baate isaan rakkoon qabanii koo turee isaan barbaanne waliin yaadee barbaanna. Maallaqa kuma natti erga kuma suudii moo? Kottu taasisan malee dishimaa. Mama. Wayyaa yaaddo. Maallaqa hin qabu bara maallaqa abbaas meeshaatiin bitadhe kaan kana bira jiruu barbaadeetiin ijoolleedhaan deeman ni barbaadna maallaqa dhukkolitu malee ni maallaqa itti kanneen ijoolleen maallaqa fuutee hotte. Hayi. Anasii mitiirada kanaan bikkaan naannee sin barbaadin hin qabu maallaqa maaliin qaba maallaqa niira lama qabooni. Maali jira olu fareetu. Waan hin karaa kabaluu dhabeen taa'u jira maallaqa isaan fidda takka abbaas meeshaatiin immoo haakama deemaa takka olii gad deemnee si barbaadu jirra. Maal kaffaladhee sin oluuf. Mee amma 500 suuziilee taatu namarra barbaadeetiin si ergaate ati waan dhuftuun hin dhabduuti mee rabbi nagaan si haa fidu. Akkasiiti mee bilbila hin cufatin. Bilbilli xiyyaa miti bara bilbila xiyyina irraa boodani. Kanumaa hin cufatirree kanumaa hin cufatin kanumaa irra si harka dhokanaa bikka kana gee. Ijoollee dalagaa deemsii gartanneen. Ichuma gaangee hirtu sana irra bilbileetumaan si gaafadhaati bilbila kana hin cufin amee hanga maallaqa si ergu. Anamma yoo maallaqa ergite edana niin ba'a. Maayee mee barbaadeetiin ilaa ganamaatti maallaqa. Ilaa ganamaatti siifi maallaqa siifin ergaati rabbi nagaan si haa fidu. Maayee nagaatti. Wallaa nagaan naa ture rabbi nagaan si haa fidu rabbis biraa dhaabbatu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma dhageessanii kun sagalee isaan hojii dhageessanii jirtanii beehee jira. Rabbi nagaan as na biraa haa fiduun jaa kan Oromoo bira jira. Oromoon bikka hunda haa baay'attu haa jiraattuun jaa. Yaaddoon bahuudhaaf na wajjin akkaan gammadanii galatoomaan isiniin jaa. Warri yaaddoon baduun isin gammachiises ni jira hin jiru baruutumi. Namni yaaddoon baduun isin gammachiise hin jiru warri akka kiyyaatti abbaan mana kiyyaa abbaan ilmaan kiyyaa bahuudhaaf gammadanii. Galatoomaan isiniin jaa hiriyoonni yaaddoodha ilaa ammatti ijoolleen Harargeedha. Takka tana bira dhaabbattee hin agarree yoo dhalaa faatu dubartii taate malee nama takka kaayilaamma eeysa kote mana fi keessa tattaanee ka bilbilaan na gaafate malee tokko ka eeysa kotee
si wajjin barbaannaa jee gabbee ila ammatti nagaafate tokko hin jiru ila amma maaliif ijoolleen nu wajjin barbaadu jirtu ta ila ammaan tana nu wajjin dararamtee ichi bu'aa bu'ii meeqa keessa nu wajjin ba'u jirtu ijoollee Arsiiti haa galatoomaniin jaa galatoomaan isin jaarsi asumaanu maaliif hiriyaa jechuun waan ajaa'iba natti ta'eerra ila ammatti ummata hargee tokko hin agarre maaliif akkanaan beekon warrummaan daawwattoonni illee kan hedduu na gaafatu eessaa yaaddoo eessa kutee yaaddoo harkitanii maa irra geessanii warra keessaan na gaafatu illee hedduun ijoollee Wallaggaa ijoollee Shawaa ta Arsii kanuma kana irra guddaan jimmallee ni jirti nagarre gaayisa qotan arge maal taatanii isin jaa bikkuma takkattuu hin mul'atanii isin rabbi wal nu haa beeksisu rabbi wal nu haa jaalachiisu Oromoo guutuu takka godheeti daawwattoota fi hordoftoota keenya wanneen ila amma dubbachuu fedhu kaniin dubbachuu dhaqqabuullee dadhabee biizii irraa ta'ee sababa yaaddootti waa hedduutu jira maaliif Oromoo hoggaa janii Oromoon takka isiinuu Yamanii fi Suudii jidduutti faa waa hedduutu deemu jira waan fakkattu waan gurratti illee dhaga'uu fi hin tolleetu deemu jira waan isinirraa hin eeggamne waan isinirraa hin bareenne hedduu waan akkanaatu deemu jira Suudii fi Yaman keessatti amma yaaddoon eessa jira Harargee bireen jiru Wallagga bireen jiru bikki inni jiru ijoollee Jimmaa biree jira maaliif ganda isaaniiti miti Harargee miti Oromummaaf jecha ibbira qabanii nyaachisanii obaasanii huccuu irraa jijjiiranii mana yaalaa geessanii ibbira kaayanii taa'u jiraniin ijoolleen Jimmaa ibbira kaayisee taa'u jirtiin Harargee jettee Arsii jettee Walloo jettee Jimma jettee Shawaa jettee adda wal guurtee wanni biyya yaaniif dalagachuu fi biyya nu bulchaan jenneen Yamanii fi Suudiin if dandeessee bulchuu jirte biyya ifii irraa deemee namni biyya ifii daka bulchanii silaa wal loluu qabanii amba firaa dhorkuu qaban malee deemanii daangaa namaarra tattaanii akka wal dura biyya baratanii afaa hin baratanii tattaa'u jiranitti miskiina karaa yaa'u kun Arsiidha kootu Harargee qaba Arsiin Harargee jettee qabdeetu hay wanni kanaa fokkottuudha maal taatan Oromoo maaliif Arsii fi Harargeen obboleeyyan Jimmaa fi Arsiidha Walloodha Oromootuun guutuun obboleeyyan maaliif Booranaa fi Bareentorraa dhalatte akkuma Hadir Martuu jee namni keenya ilaa itti amma wanni dhumutti jiru mush Harargee fi Arsii jee dhumutti jiru Oromummaa jeeti ilaa ammaan tana itti dhumu jira dhiiga fi itti dhangalaasee lubbuu fi itti jibbee ilmaan fi facaasee maal godhe gaara galee itti tumame ni gartan akka Hadir Martuu kana faa kan hunda wanni ta'u jiruuf namni Oromummaadha malee Arsii fi Harargee miti akka Hacaaluu Hundeessaa kana faa kunoo qaccee kana faa ni gartanii Oromummaaf du'e malee Shawaadhaaf du'e la Oromummaa saatiif du'e akka waliigalaatti jechuudha gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'e qeerroon Oromoo meeqaantamiitu dhume maaliif isa booda hin hafnu Hacaaluun Oromummaaf du'e Harargee fi Arsii kanjiin wanni qeerroo ta'e guutuun dhumte kanumaafuu walii isaadha Oromummaa teessan jabeeffadha wanni gaara namaa keessa yaatanii wal nyaatanii hin jiru dalagataa dhuftanii dalagaddaa biyya keessanii gala lola barbaannaan gala lola maan bitite yeroo gala lola abbaa feetaniif lola Oromummaadhaaf lola wanni wasii wal nyaatanii Harargeen Arsiin Harargee laa waan kana firaadii isaadhaan isin jaa Walloon Arsii Wallootum maal taatan galtanii gaara namaa keessa yaatanii maa biyya waliin lolle ay huduuda namaarra teessanii amma akka silaa wal baratan miskiina keessan karaa deemu bikkaa irraa deemu beena dalagataaf hin deemattee ijoolleen hundi biyyarraa yaate qabdanii dhalan jenne dhiiran jenne dubartii tumtan maaliif namni magaalaa jiru hunda keessatti magaalaa sanaa ta'ee Suudii ta'ee namni sababaa kanatti hatta ummaan illee fudhadha kuno dubartii dhabamsiisee maal namni kana miidiyaa kanarra ba'uu jira maaliif waan akkanaa dhiisaa isin jaa namni sagaleen tijjatu isin bira geesse waan akkanaa dhiisaa Oromummaa teessan jabeeffadha ilaa ammaatu wanni namaa gannu godhee nuti kana nu godhu jiru tuffiitee wal tuffiiteenya laalchi nuti walii qabnu kabiraati alagaanuu nu jaja waan akkanaa dhiisaadha Oromooni akka abbaa tokkootti akka harka takka afaan tokko taa'aadha wal dandahaati wal haammadhaati wajji jiraadha
dadhabnee jirra moo Oromootu dubbachaa oolu dadhabnee jirra. Badaa tokkotu Oromoo guutuu waliin ga'ee arrabsiisa. Nama lama kan wallalu Oromoo guutuu kun amma Arsii fi Harargeen tokko yoo wallalu dandeenyaan dhiira taanaan afra wal dhorku. Ay miskiina karaa deemu karaa qabdanii cafeeytanii maal gootanii hawaalaan taa Arabaatii fi taa alagaan nurraa buusuu hafnu gootee jirti. Ilaayoom hawaalaa walittis nyaanna namummaa gan nu gooti malee namni hawaalaa namarraa buusee nyaachuu jiru tokko kanamaa ol tahee dalagatee biyya waa godhatee sin agarree. Ifiifillee suuraa namaa isarraa deemte Rabbi birattillee fudhataman qabu ilma namaa birattillee fudhataman qabu. Walli isaan isiniin jaa saniifuu isinittillee dheeradheetiin jira dhiifama naa godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota kiyya Oromootti isiniin jaaladha.